Ashama daawwattoota keenya akkamiin gaaffii jirtu warra qophis gabaabaa fundamentals of accounting chapter 2 eegalee jirra. Namoonni haaraa taatan barnoota kanarraa hubachuudhaaf irraa barachuudhaaf subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Amma mee barnoota kana eegaluun dura namoonni haaraa taatan like godhuudhaan barnoota kanarratti jajjabina nuuf hawwaa. Akkasuma PDF garaagaraa akkasuma wantoota barnootaaf barbaachisan Telegram irraa argachuu yoo barbaaddan Telegram keenya Asham Tech jettanii seenuu dandeessu. Barnoota keenya kanarraa accounting cycle kana ilaalaa chapter 2. Okay, barnoota kana haa eegallu. Introduction irraa eegallu. Accounting cycle yeroo jiru wantoota accounting cycle jechuun wantoota irra deddeebiidhaan uumaman wantoota cycle waggaadhaan waluma sanitti deddeebi'u cycle jennaan. Accounting cycle is a principal accounting process that should be adopted during a fiscal years. Accounting cycle jechuun baajata keessaa kan fudhatamuu qabu adeemsa ittiin hisaaba irratti hojjennu. Baajata irraas baafne irraa wantoota hojjetamuu deemu adeemsa hisaaba irratti hojjechuu deemnu kan ittiin ilaallu accounting cycle jennaan jechuudha. What a fiscal years baajata waggaa jechuun in accounting is an accounting period adopted by an enterprises. Fiscal year yookaan baajata waggaa jechuun dhaabbataan hisaaba dhaaba tokkoon jechuudha. Hisaaba yeroo itti fudhatame kan nuuf wanni godhu yeroo itti fudhatame enterprising san yeroo itti hisaaba san fudhate eenyuun fudhatame by enterprising yeroo fudhatame fiscal year. The maximum length of accounting period is usually 1 year. Ol aanonsa accounting cycle accounting period kun yeroo kamittiin hisaaba yonni qaba yookaan hisaaba ittiin accounting cycle kana ittiin hojjennu waggaa tokkooti jira yookaan baatii 12. In fact it could also be single month baatii takka baay'ee takkatti hojjetamee transaction isaa hundi hojjetamee taa'u jira. Quarter years akkasuma waggaa baatii 3 irraa akkasuma semi annual waggaa irraa baatii 6 kan hojjetamu accounting period jira jechuudha. Isa kana soota booda ilaalla. Fakkeenyotaan kan kennamu jira. The most significant output of our accounting cycle is the financial statements. Baay'ee barbaachisaa kan ta'e jechuudha. Inni kun wantoota baay'ee barbaachisaa ta'e kan ittiin accounting cycle isaa bu'aa isaa ittiin arginu financial statement jedhama. Financial statement isa kana takka takkaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Inni kun adeemsa ittiin accounting cycle itti uumamu isaan kana hunda dabree accounting cycle jennaan. Takka wanni beekamu qabu isa kana. Isa kana transactional analyzing recording in journal. Isa kana takka takkaan boqonnaan kun wooma isaan torban kanaa kan odeessu kan dubbatu ta'a jechuudha. Isa kana takka takkaan kan ilaallu ta'a. The form used to record individual transaction is called accounts. Account jechuun formii yookaan itti fayyadama transaction ittiin record godhu. Wantoota godhame fakkeenyaaf wantoota akka bituu kee kaampaanii keetiif akkasuma wanta tokko dhaabbanni kee gurguruu isaa akkasuma dhaabbanni kee galii galchuu isaa kan ittiin record ittiin goonu account jennaan. Transaction jechuun wantoota adeemsa ittiin wantoota hojjetan gurguruu kee haa ta'u bituu kee haa ta'u wantoota akkasii transaction jennaan. Qamaan ta'e kan record ta'uu jechuudha. The group of related accounts that comprise a complete unit is called ledgers. Ledgers jechuun kutaalee guutame
wantoota guutame jechuudha. Eega hojjetame wantoota tiraanzaakshiniin hojjetame guutame achi booda isa kana maal goona? It is a group account that comprise complete in unit. Complete la wantoota guutamee jiru maal goota? Wantoota guutamee sun dabalatee kan walitti dhufeenya qaban kan galmeessistu. Walitti dhufeenya kan qaban. Fakkeenyaaf as dura kan dabarsine accounting equation jechuun asset, liability and owner's equity. Isaan sadeen kana eega tarreessitee booda wantoota wal fakkaatan, wantoota liability fakkaataa bakka takkatti, wantoota asseetii fakkaatus bakka takkatti, wantoota owner's equity or capitalii fakkaatus akkasumatti bakka takkatti kan keessu maal jedhama? It is ledger jennaan. Wantoota guutame tiraanzaakshinii eega fixee guutame booda kan walitti dhufeenya qaban. It is relate or similar accounting kan maal walitti gootu? Complete unit comprise kan guru oddu jechuudha. Okay. Classification of accounting kan dabarrete classification of accounting inni kun bakka lamatti kan qoodamu ta'a. Balance sheet account and income statement accounts. Isa kana laalla. Isa kana fuulduraaf fakkeenya gaarii fakkeenya namaaf galu wajjin tiraanzaakshiniidhaan isiniif qabannee dhufna. Har'a waa'ee isaa kan barannu ta'a. Balance sheet account yoo isin jaante isaan sadeen kan asset, liability and owner's equity isaan sadeen kana jechuudha. Income statement yeroo kan galii galchu. Galii kan fi classified as to revenue and expenses. Income statementiin lama, balance sheetiin isaan sadii jechuudha. Okay, isa kana takka takkatti yoo ilaallu ta'e the first as assets. Assets are any physical thing, tangible or intangible that has monetary value. Bakka tanaan ilaalu qabdan monetary value ta'u. Assets jechuun wantoota qaamaan qabatamootaan qabeenyota. Qabeenya harkaan qaqqabaman makiinaa ta'u, lafaa ta'u, or intangible wantoota harkaan hin qabatamne. Barnoota barsiisaa ta'u, wantoota sammuun hojjetu haa ta'u, wantoota ibsaan hojjetu haa ta'u, that has monetary value. Isa maal godhu? Isa kan maallaqa qabu. Tangibilis ta'e intangibilii ta'e. Isa san maal jenna? Asset jennaan jechuudha. Isa maallaqa monetary value qabu. Maallaqa kan qabu. Kan harkaan qabatamus maallaqa. Kan harkaan hin qabatamnes maallaqa kan ta'u. Isa kana bakka lamatti kan qonnu ta'a. Current asset and planned or fixed asset. Current asset jechuun yeroo gabaabaati. Current asset are resource which can easily converted into another form asset or consumed within short period of times. Qabeenyaan jijjiiru yeroo kan yeroo gabaabaa keessatti yoo kan jijjiiramu ta'e maal jennaan? Current asset jennaan jechuudha. Examples of current asset cash. Cashin yeroo gabaabaa keessatti kan siif wanta tokkoon jijjiiru. Fakkeenyaaf yeroo gabaabaa keessatti meeshaa takka dukkaana qabattee gurgurta. Yeroo san cashin keessi dhufe yeroo gabaabaa keessatti kan dhufe current asset jennaan. Not receivable akkasuma. Wantoota nagaheedhaan gurgurame. Wantoota nagaheedhaan si dhufu qabeenya kee. Wantoota nagaheedhaan receives gama keessi dhufu. Maali? Liqiidhaan kennite namaaf waan san nagaheetti yeroo kasiif dhufte yeroo gabaabaa keessatti. Account receivable kunis kan osoo nagaheedhaan hin ta'in akkanuma amantumaan wal amanuma keessanii liqii waliif kennitan. Kan yeroo gabaabaa keessatti dhufu prepaid expenses akkasuma. Baasiilees prepaid yeroo jennu osoo itti hin fayyadamin kafaltii kafaluu. Prepaid jechuun baasii akkasiisan. Akkasuma planned or long term of asset or fixed included inni kunis maal is resource within economic life of more than 1 year. Dirqama fixed asset jennuun wantoota waggaa tokko yookaan waggaa tokko ol ta'e
kan siif turu qabeenya maaliif jennaani fixed assetiti jennaan. Fakkeenyaaf equipment meeshaalee gisee jan makiinaa fa'aa jira. Meeshaalee manaa bu'uura kan ta'an wantoota amma fakkeenya mana barumsaa ta'e wantoota qabeenya jedhamee kaayamee jira. Maashinaa jira, ijaarsaa jira, laand lafaa jira. Isaan kana kan waggaa tokko ol siif turu fixed asset or long period time of asset plant jennaan jechuudha. Long term or fixed assetiin kun bakka sadiitti haa qoodamu ta'a. Plant asset, natural resource and intangible or non-intangible. Bakka kanatti intangible kan jenneen wantoota ta'ee asirratti kan laallu ta'a. Akkuma plant asset himnetti equipment, machinery, buildingidha. Naturally kan jennuun mineraala. Mineraallee yoo qabaattu taate. Mineraalis natural resource ta'ee kan long period of time siif ta'u jechuudha. Akkasuma intangible kan jennuun intangible wantoota hin qabatamne harkaan. Isa akkam fa'aadha copyright. Copyright jechuun hojii aartii hojjettee wanta ittiin laayisensii qabaattu yookaan wanta namni tokko si duraa hin hojjenne tokko maal baafte fakkeenya muuziqaa baaftee yookaan diraamaa tokko baaftee kan kaayettu yookaan ta'u ta'e wanti sun keeti. Wantoota harkaan hin qabatamne qabeenya keeti. Qabeenya ijumaan laalame maallaqni irraa argatamu copyright. Akkasuma goodwill maqaa gaarii waan gaarii maqaa gaarii qabaachuu nama guddaa namoota akka taphattoota beekamaa Kiristiyaanoo Roonaaldoo namoota akka na'an yoo ilaaltan ta'e maqaa gaarii fi kana qaban sababa maqaa gaarii qabaataniin maallaqa gaariis akkasumatti argatu jechuudha. Akkasuma ratio right hojii kalaqaa takka fa'a. Akkasuma franchise kontiraat yookaan maqaa qaama tokkootiin hojii eeyyama argachuu. Wantoota akkanaatiin intangible jennaan jechuudha. Okay, the another is liability. Liability are debt owed to authors, outsiders or creditors. Kun qabeenya ittiin abboomuu nama si liqeesseetii fi abbaa liqeeffateeti. They are obligation dirqama result from either kan bu'aa qaban isaan lamaan either borrowing money nama maallaqa liqeesse outsider and buying good service on account nama gurguratu waan san yookaan abbaa qabeenyaa kan qabeenyi liqii bira jiru inni kun kan ittiin abboomu jechuudha liability jechuudha. Liability kunis akkasuma bakka lamatti kan qoodamu current liability and long term liability jennaan jechuudha. Inni kun kan duraa kan laallu in example accounting payable in short period of time kan yeroo gabaabaa keessatti liqiinsan nuuf wanni ta'u jechuudha kafalamu accounting payable jennaan. Baatii guyyaa 60 amma accounting payable kan jennuun kan asitti accounting receivable jennaan kun nuuf dhufuudha. Kan accounting payable jennaan current liability keessatti accounting payable jira. Short term notes payable jira. Kan yeroo gabaabaa keessatti nagaheedhaan waliif kafalamu deebi'ee salary or wage payable, interest payable, tax payable jennee kan adda baafne ta'a jechuudha. Inni itti aanu long term liability. Long term liability isa yeroo gabaabaa keessatti liqiin keenya nuuf dhufu yookaan nuuf kennamu nuuf kafalamu inni kunis yeroo kam over long times kunis akkuma kaanitti yeroo dheeraa kan qabu. Long term kan akkam fa'aa jira loans bond payable amma fakkeenyaaf bondii yeroo kannisan bondiin kun yeroo takka keessatti wanta long term jennee maal jechuudha. Long term jechuun maanu wanta waggaa tokkoo fi waggaa tokko ol ta'e bondi payable yoo halaalute waggaa tokkoo fi akkas ni dabra. Wantoota akkasiitiin long term liability akkasuma
kanaas jennaan fixed assetiinis isaan kanneen kana wantoota waggaa tokko olii waan ta'aniif isaan kan akkasitti ilaalaa not payabilis kan long term not payable ta'ee jira. Isa kanaas kan yeroo dheeraa ta'uu isaa hubannaa jechuudha. The third is owner security. Owner security is a residual claim against the state of business after the total liability are deducted. Owner security jechuun qabeenya abbummaa qabeenya ittiin erga liqiin keessaa bahe waliigala liqii qabnu erga keessaa bahee calalamee wanti hafe san owners equity jennaanii jechuudha. For corporation akkasuma dhaabbata waliin termidha stockholder equity akkasuma isaan hedduu jira. Mana baankii kan akkasii fa'aatti yeroo liqii irraa achi bahee owners equity hatee jechuudha. Yoo kan liqiin itti jiraate ganaa balance accounting keessa jira jechuudha. Stockholder equities includes capital stock retained earning. Isaan kana takka kan ilaallu ta'a. Ammoo isaanis owners equity jala kan jiran ta'an hedduutu jira. Ammaaf isaan kana kan jalqaba ilaallu ta'a. Revenue kana ilaallu. Revenue are gross increasing owners equity as a result of selling of goods, rendering of service is for customers. Revenue kajennuun qabeenya kan ittiin gurgurree argannu selling result bu'aa irraa argannu rendering of service akkasuma tajaajila kan kennee irraa argannu fakkeenyaaf kan akka maamilaaf for customers maamilaaf wantoota adda addaa dukkaana fa'a. Gabaabumatti inflow of resource from customer in exchanging for good service sold to customers. Wantoota akka kan namu customeriin kee dhufee inflow gama keetitti asii kan ati maal goote selling of the goods wantoota akka gurgurtee yookaan exchange wal jijjiiru revenue jechuun qabeenya ittiin dukkaana keessa teessee fakkeenyaaf wanta siin jedhan tokko kaardii fakkeenyaaf kaardii kennitee galii kaardii irraa abbaa kastaamarii keessan irraa argattu revenue jennaan jechuudha. Haala saniin kan ibsamu expenses are cost incurred in an attempt to generate revenue. Revenue jechuun wantoota galii uumuudhaaf jedhamee baasiilee baafaman galii uumuudhaaf jedhamee fakkeenyaaf galii uumuudhaaf jedhamee cost of goods sold tirfii osoo hin taane waan meeshaan bitte fakkeenyaaf dukkaana tokko kaartoonii tokko paastaa kaartoonii tokko fakkeenyaaf qarshii 600 bitte 600 bituun keessun expenses jedhama. Garuu fiddee 700 gurgurta. Yeroo san revenue argatte gara revenuetti jijjiiramee jechuudha. Ati maali waan takka argachuudhaaf baasii ati baafte san expenses jennaanii jechuudha. Wantoota jijjiiru akkasuma salary or wage expenses mana kiraafa fakkeenyaaf rent expenses mana kireessuudhaaf ulaa itti goota qulfii itti goota wantoota hedduu itti goota maaliif revenue argachuudhaaf. It is attempt to generate revenue jaabarasitti. Revenue argachuudhaaf wantoota baasii baaftu expenses jennaan jechuudha. Wantoota akkasiitiin expense jennaan. Revenue garuu fakkeenyaaf kan akka sales revenue waan gurguramu yoo gurgurre jechuudha. Wanta gurgurree akkasuma fees revenue tajaajila beekumsaatiin fakkeenyaaf barsiisaa fa'a. Barsiisaan ni barsiisa miindaa baatii isaa ni fudhata. Fudhachuun isaa maal revenue galii argachuu jira. Maaliin intangible knowledge dhaan wantoota sammuudhaan barsiisanii kan argatan ta'a jechuudha. Akkasuma rent mana kiraatirraa galii argachuu fa'a. Rent revenue fi rent expenses garagara. Asitti ilaaltan.
rent revenuun kiraa galii kiraarraa argatamu. Rent expensiin ammoo wantoota kiraa mana kireessuudhaaf mana saniif baasiilee ittiin baafte qalama dibuu haa ta'u wantoota garaagaraa wantoota saniin kan adda bahuu jechuudha. Barattoota keenyaarraa asirratti kan nuuf ga'u ta'a. Torbee dhufu yookaan chaartarii nuti qabannu irratti chart of accounting kan ilaallu ta'a. Har'aaf bakka sanatti nuuf gahaa jeetii yaadaa barattoota keenya akkasuma fakkeenya gaariidhaan kan isin hojjennu ta'a. Ammoo namoonni asiin hordofaa jirtan telegiraamii keenya seentanii wantoota adda addaa buufachuu dandeessu. Ani achirratti kitaabota garaagaraa shortilii haa ta'ee fi akkasumallee wantoota barattoota keenyaaf fuulduraaf illee barbaachisu haa ta'e walitti qaba. Achirratti kan hin gadhiisu ta'uu jira. Diskiripshinii kiyya jalaa kan argattan ta'a telegiraamii kiyya ashaamtii waan kajuu isa san seentanii diskiripshinii kiyya jalaa tuqaasuudhaan telegiraamii seentanii hawaasa keenya akkasuma maatii keenya ta'uu dandeessanii subscribe godhaa. Namoota barattoota biraatiifis share godhuudhaan barattoota keenya jajjabeessaan isinii ja'a. Namoota adda addaa kan barnoota hordofuu fadhuutu jira. Isaan saniif share telegiraama irratti share godhuudhaan uummata keenya haa barsiisnu, haa jabeessnu, haa wal qabannu ja'a. Asumaan isiniif dhaamuu barbaada. Nageetti jabaadha.